jechuudha. Imimmaan tunu qabee egaa numa obsina egaa kunoo haatiyaa kunoo haadha wabii nagaan buutee jirti. Baga nuu dhuftee haadha wabii jennaani dhugaa dubbachuuf nufis imimmaan tun nama qabaa maal godhan numa obsina dhugaa dubbachuuf. Dubartii jabduu uummanni Oromoo qabu keessaa ishee takka. Uummanni keenyaa kunoo shamarran keenyaa dubartii jabduu Dr. Awwala Loos addeefaantu simachaa jiru. Haadha wabii irra fiqarreen biyya Jarman ishee akkana simataa jira. Abshir manggo haadha wabii dubartii jabduu arginu jidduutti argamti. Dhugaa dubbachuuf liviin nu cabee qaruun nu jaanu dubara jabduu si bursa kan si kan Fatia pekte bursa kan kunooti haadha wabiitii faantu galatoomii baga nagaan nu dhufte. Kunoo hawaasni keenyaa qeerroo fi qarreen Oromoo biyya Jarman akkanatti soorii isaan simatee hawaasni keenyaa galatoomu. Haadha mana guutaati. Kunoo akkanatti isaan simannee deemaa jirra. Amma gaa bakka isaan qubatan geessina jechuudha. Hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf guyyaan har'aa kun guyyaa akka namatti ulfaatu yoo fagoo teettanii ilaaltan akka salphaa isin fakkaachuu mala. Garuu namni isii argee nama hacaaluu arginumatti fakkaata. Baay'ee nama onni nama dhaata. Dhugaa dubbachuuf obsuunis nama rakkisa. Abduu kunoo kabajamoo Dr. Awwala Loos artiist Hirphaa Gaanfuree faanis hawaasni keenyaa biyya Jarman qeerroo fi qarreen akkanatti isaan simatanii dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf namni ni bu'aa. Isiin akka garuu namni hin boonne nama jajjabeessiti. Dhugaa dubbachuuf kana kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa dirree xayyaaraa keessa amma bahaa jirra. Okay. Rabbiin obsa nuuf haa kennu.
dhugaan Hacaaluu ni baha. Hacaaluun kan du'e Oromoo hundarraati. Dhugaa Oromootiif haqa Oromootiif jedhee ajjeefame. Badiin inni dalagee yakki inni hojjete tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hunda har'a ammas borus iftaanis Hacaaluun onnee saba uummata Oromoo hunda keessa ni jiraata. Abbaa Zaaraa isa jira. Fatuu. Okay, amma simannee jirra. Simannaa gaarii. Okay. Yaa connectionin jidduun narraa baheegaa kunoo kan biraas kunoo ni jira. Artist Hirphaa Gaanfurees nu jidduutti argama. Simannaa ajaa'ibaa ture. Yaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi haala simannaa simee maal jetta kabajamaa kenna. Dhugaa rabbii artistii keenya qabsaa gameessa ganama. Lubbuun jiraate kanatti arguun keenya waan guddaadha. Mucayyoonis nagaan nuu galtee kanaaf akka jirtanitti gammadaa. Bakka isheen uftutti hundatti immoo simannaa gaarii godhaafi hin jira galatoomii artist Hirphaa Gaanfuree galatoomii baay'ee galatoomii. Egaa kaa siree kennamee maal jetta an wallahi mimmaan qabachuu dadhabe beektaa yeroo si arge isiin jabduudha yoo kanamni hin boonne gartee maal goota si galee yaa'u isiin amma kaayoo inni irratti wareegameef san qofa galmaan ga'uudhaaf dubartee onnattee hidhattee mudhiisi lafaa kaate jechuudha. Kanaaf akka seen ammoo kaayoo isaa san galmaan geettu abdii qabna. Kaayoo si ammoo galmaan ga'uu keessatti ammoo birmannaa uummata keenyaa birmannaa saba keenyaa barbaaddi. Kanaaf Oromoon hundi birmachuu fi qabaa ishee kana cinaa dhaabbachuu qabaa jajjabeessuu ni qabna. Dirqama qabna isin jenna. Hacaaluun keenya nu jala wareegame isii tana nu dhiisee deemee jira isin akkuma namni hundinuu Oromoon guutuun arguu sabboontu isin har'a shamarran dhiira taatee waan Hacaaluun bakka hin gahiin isin bakka hin ga'uudhaaf har'a kana tattaafattee Yurooppin jennee biyya keessa kan namni hundi argaa ture sani rabbummaan isii umrii nu haa dheeressu ijoollee isaallee nu haa guddisu wanni nu qabnu amma isii fi ijoollee masiiti inshaallah bakka jirru guututtuun hundi hawaasni keenya guyyaa dilbataa akka nafne isheen gaa Boorana keessatti dhagaa bu'uura manneen barnootaa keetti jirti manneen barnoota maqaa Hacaaluudhaan moggaafamanii faawundeeshinii qabdi faawundeeshinii isii kun faawundeeshinii gargaarsati warroota gartee yatiima fa'aa ijoollee barnoota mana barnootaa barachuu hin dandeenye ka dabtaraa fi qalama bitachuu hin dandeenye nama gartee humna hin qabne umriidhaan illee deeman gargaaruudha faawundeeshinii isii kuni faawundeeshinii isii ka jiraachisu ammoo nuti uummata Oromooti uummanni Oromoo harka wal qabannee isii cinaa haa dhaabbannu haa jajjabeessunuuni onneetti haa goonu hamileetti haa goonu isin jechuu barbaada. Isaanis waan dhibaniif iddoo gartee isaan qubatanitti booda wal agarra nu faana bu'aa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Amma imalarra deemuu waan qabnuufi Oromooti yaa jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Konkolaataa keenya gubbaa jiraami? Haa deemnu gaa gubbaa. Kootta gaa. keenya jala jira keenyas biraan jiru. Ma achuma jira barka achi kaasteeti ma? Kootta. Kootta as jira konkolaataan. Okay. Salam bakati restoranti deh. Restoranti beda, ini dia Samira. Garu jabdu dubarti jabdu. Heddu. Nanti boy naik tuh. Nanti boy aku situ ni. Kasih hadara nanti boy naik. Heddu wallahi. Maal akan dia sih seperti itu silakan jabdu tate. Ya, dubarti akan tanan nubar bacisa. Heddu. Dubarti gartee kaayoo kaleessa inni irra wareegame san galmaange. Mootillee akka Jarmaniitti akka magaalaa Mushiniittillee gaddaan qaba dubartoonni har'a. Yaa rakkoon qabu maali beektaa har'a baanee simannee jirra akka gaariitti qeerroon keenya hawaasni keenya jechuudha. Inshaallah amma kan daran kan eegamu inni guddaan dilbata. Guyyaa dilbataa achitti argamuudhaan ishee tana jajjabeessu. Oromoon lakka ammas ni jira Hacaaluun ammas ni jira akka ishiin jettu onnee turu nutillee warra boo'ee natti boo'ina adaraa nun jette yaa hanqam takka if keessa nu deebifte nutillee yaa hanqam takka nutillee if keessa nu deebifte natti boo'ina adaraa jettee wallaahi yaa kanaafuyyuu daran jabaachuu qabna Hacaaluun jiraachuudhaaf faawundeeshiniin isaa maqaan isaa jiraachuu qaba. Kanaaf faawundeeshiniin kun kan jiraachuu danda'u ammoo yoo uummanni Oromoo ishee cinaa dhaabbate. Kaayoo kaleessa Hacaaluun irra wareegame san hubannee
yoo dhugatti gumaa Haacaaluu kabaasuu barbaannu taate faawundeeshinii Haacaaluu dhaabbate kana gargaaru haadha wabii fi ilmaan isaa hamilee itti horu maaliif Haacaaluun nuuf qaroo kenna nuuf goota nuuf leenca ani oromoodhaaf qaalii jedhee barabu Haacaaluun eenyu abdatee kana jedhe saba isaa lammii isaa ummata isaa abdatee ani oromoodhaaf qaaliidha jedhe dhugumatti Haacaaluun oromoodhaaf qaaliidha qaroo nu jaamsan qaroo takka dhabnee jirra kanaaf qaroon keenya akka nu deebi'u maqaan isaa jiraachuu qaba Haacaaluun dhugumatti jiraachuu qaba jechuudha akka Haacaaluun jiraatu seenaan isaa maqaan isaa akka addunyaa kanarraa hin banne seenota akkasiisan hojjechuu dalaguudha kana siniin jedha kabajamtoota qaqqaaliiwwan egaa gana siniif dhaamsa dabarsinee ni gaha boodagaa walitti deebinee bal'inaan kan wal agarru taana nagaa keessa nu jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jechuu barbaada. Okay, galatoma.